Waamicha Oromummaa Oromoota addunyaarra jiran maraaf jaarmiyaan dambalii humna qeerroo bilisummaa Oromoo godhe. Jaarmiyaan dambalii humna qeerroo bilisummaa Oromoo eega caamsaa 11/2020tti hundeeffame. Haga guyyaa har'aatti marsaa 9ffaaf waraana bilisummaa Oromoo deeggaree jira. Ammas marsaa 10ffaadhaaf itti fufee deeggarsa waboo sassaabaa jira. Haga bilisummaattis deeggarsi waboof godhamu itti fufa jechuun kaayyoo jaarmiyaa kanaati. Akkasumas jaarmiyaan kun waamicha waboon yeroo adda addaatti godhu bu'uura godhachuun hawaasa Oromoo biyya addunyaarra jiraatan maraaf waamicha gochuu barbaada. Yeroon ammaa kun yeroo akkaan murteessaa fi yeroo Oromiyaa fi Oromoo baraaruu qabnu waan ta'eef manni Oromoo marti waboo cinaa dhaabbachuun fedhii qofa osoo hin taane dirqama Oromummaati. Saniif gareeleen adda addaa jirtan waldaaleen gargaarsaa, fuushaaleen Oromoo, abbootiin qabeenya Oromoo, waldaalee amantiitii fi warroonni hojii tola ooltummaa hojjetan hundi keessan waboo cinaa akka dhaabbattan waamicha Oromummaa isiniif goona. Deemnee hasaasuu osoo hin taane yeroo itti iyyinee iyya labsinuudha. Jabaadhaa waraana keessan waboo jabeessa. Hubachiisa. Gargaarsa akka jaarmiyaatti, akka waldaa fi akka garee qabdaniitti yoo gootan maqaa garee yookiin waldaa keessaniitiin waboo biraa isiniif gahuu ni dandeenya. Akkasumas akka nama dhuunfaatti warra deeggaruuf fedhii qabdan gara jaarmiyaa kanaa dhuftanii gargaaruuf ulaan banaadha. Dhuunfaa hiikkadhaa. Waan qabdaniin waraana keessan cinaa dhaabbadhaa. Waboo jabeessuun salphina akka sabaatti nu mudate keessaa bahuun hunda keenya ilaallata. Jabaadhaa. Dirmachuu irrattis hirmaadhaa. Injifannoo uummata Oromoo. Gadaa xumura gabrummaati. Koree hojii raawwachiiftuu jaarmiyaa dambalii humna qeerroo bilisummaa Oromoo irra.